السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم جرتن دعوتن فيها نجا جرتني بقى جراتن سنين جتا فيديون هرسني قبل في إن شاء الله قافينا مهدوتي وريك كيسان قافتن نسكافين قفا إسا قرانا مرة هم بلسمو هم بلسو ورجتني نعم هم بلسا سنين جدا قارو نمني هدون كيسان أفتني وري Niskaafe nin dhugaa garuu garaan koonarraa hin banne warra jettaniif jechuudha. Hin bada garuu karaa akkamiin fayyadamteeti kan jedhu walii ilaalla jechuudha har'a inshallah. Fi immoo wantoota dhiisuu qabnu jechuudha. Wantoota nyaannu waan niskaafee dhugnee akka hin banne garaan keenya wantoota godhan ofirraa waan dhiisnutu jira jechuudha. Walii ilaalla inshallah. Akka sinitti tolu abdiin qaba. yoo isinitti tole subscribe fi like share naaf godhaa isin jecha warreen jajjabeessaa jirtan hedduu sin jaaladha hedduu sin kabaja galatooma warreen chaanala kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan jaras dhahuudhaan waan ani hojjedhu akka dafee isinirra bu'u inshallah hojii gaggaarii walii ilaalla gara fura duraatti har'a gara viidiyoo keenyaatti os deebinu niskaafee karaa kamiin fayyadamna karaa dafnee irraa furmaata argannu hedduu salphaadha hojiidhuma hin qabu waa takka waan gootu hin qabdu baas sukkar fi aannan itti dabaluu hin qabdu waan barbaannu argachuudhaaf waa xiqqoo obsuun irraa dirqama hin hadhaa waan ta'eef namuun beekanii hadhii akkanumatti bilaa sukkar dhuguu qabdan jecha takka guyyaanitti ganamaa fi galgala niskaafee bilaa sukkar isu ittiin gashin dhuguu qabna jechuudha. Niskaafee fallaan takkaa jechuudha akkuma agartan kanatti. Itti aansuudhaan wantoota dhuguu fi nyaachuu hin qabne keessaa gallaba yeroo hirriiba rafnu ruuza nyaannee rafuu hin qabnu paastaa gallaba nyaannee kaasatan ammuma kana nyaannee daqiiquma 10 keessa deemnee rafuu hin qabnu maaliifin alaatuuluma garaa tahaa waan ta'eef jechuudha. Lammaffaa gaaziyyaat asiira waan akka hamdiyaat peepsii waan sifin minaamin kana irraa fagaachuun dirqama maaliifin inni hedduu garaa namatti fida isarraa fagaachuu qabna. مشروب كمفضل يوكا مشروبة أوغاتين أتجالتو نسكافي قفا إتو قبا حاجة بكبر بعد جيسوتي إننس حاجة غرانكي إسا دراسة نرى إرأتي نورمالي إتو تجتشودا أكاسي تفايدة بتسينجا لما فا وان أكا توما في دهني زيتا منامن هدو ميسون قبنو زيتا أكما بيكمو qaama ilma namaatiif hedduu miidhaa hedduu namarraan gaha dhukkuba garaagaraatiif nama saaxila haa ta'u malee borcii kanaaf immoo hedduu gargaara gaarii mihii irraa fagaachuun nurraa dirqama nyaatota nyaannu keessaa filanneefa nyaachuu qabna waan qaama keenyaaf rifeensa kaasee haga gogaa qaama keenya guutuudhaaf faayidaa waan nu qaban waan akka salaaxaa fi baala kuduraa fi muduraa waan akkasii nyaachuu nurraa gaariidha. Bahaaraat nyaata bahaaraat hedduu qabu irraa of qusachuun gaariidha. Kanuma inshallah maaliifin niskaafee aannan yoo itti kan gootan ta'e khalaas hin fayyadu jechuudha. Nama huqqisuudhaaf hin hojjetu jechuudha. Lammaffaa sukkar yoo qabaate sukkar illee qabaanna akkasuma sukkar ofiifu nama ni furdisas gaarii sillee miti garuu wahuma xiqqashoo itti godhuu hin qabnu yoo kan dafnee garaan keenya nurraa baduu kan barbaannu ta'e jechuudha. Akkasanii guyyaan 2 fi 3 qofaa dhugdee fayyadne jechuun hin ta'u. Obsaan guyyaatti yeroo lama akkuma duraan dubbanne galgalaaf ganama fayyadamna jechuudha. Kaasuma akkasii kanaan tokko jechuudha. Eega garaan kee khalaas irraa badee normaal ta'e eega argite immoo irraa of qusachuun barbaachisaa maaliifin heddumminni isaa miidhaa namatti fida waan ta'eef heddummeessuu hin qabnu jechuudha. Haga guyyaa 15 dhugii ilaali achi booda yoo kan bakka barbaadu qaqqabattee fi yoo kan akkanumatti faayidaa siin qabne ta'e
irraa ofiifuu hin agarta jechuudha. Garuu kanaan duratti akkuma amma siin jedhe kanatti subii fi gallaba dhugaa zayita garaagaraa nyaachaa sukkaares ruuza gallaba nyaachaa akkanumatti heddummeessitee waan zayita qaban nyaachaa nan fayyanne yoo kan jettu taate faayidaa siif hin qabu. Sirriitti of eeggattee nyaatota nyaattu eeggannoodhaan nyaatonni ati nyaattu nyaata viitaamina qaban nyaata faayidaa gogaa keetii fi qaama keetiif rifeensaaf illee akkasuma waan hedduu qaban isaan filattee nyaachuu qabda jechuudha. Lammaffaan bishaan hin dhugnu namni hedduun bishaan amma ofirraan kaasee yoon dubbadhe bishaan dhugnu hedduudha. Garuu bishaan rakkina garaallee ni balleessaa. Lammaffaa gogaa fuula keenyaatiif illee bishaan barbaachisaadha. Bishaan heddummeessinee dhuguun nurraa dirqama. Fayyaa keenya guutuudhaaf fi rifeensaaf illee akkasuma qaama keenya guutuudhaaf bishaan dhuguun nurraa dirqama. Bishaan dhuguun garaa hin balleessa. Garuu inshallah viidiyoo biraa keessatti dubbanna. Bishaan yeroo dhugdanii yeroo takka akkanatti dafa'aa dhuguu hin ta'u. Kuni akkanatti garaan namatti baasa malee namarraa hin balleessu. Bishaan hafuura fudhachaa dhugda xiqqoodhaan jechuudha. Yoo bakkatti gagam kan gootu ta'e mar'imaan keenya akka balloonaatu waan ta'eef hin bal'ataa. Ammas boru akkasuma goota iftaanillee akkasumatti dabaltaa akkanaan garaan bal'achaa deema malee hin hir'atu jechuudha. Inshallah viidiyoon keenya har'a kana fakkaata. Akkasitti tura abdiin qabaa. Subscribe naaf godhaa, like fi share godhaa, comment waan barbaadan akka isiniif hojjedhu comment naaf gaa isiniin jedha. Inshallah viidiyoo biraa qabadhee haga isinii dhufutti nagayaan turaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.